Filannoo biyyaalessaa marsaa ja'affaa ramaddiin yeroo qilleensaa paartilee siyaasaa ifoomeera. Piroojeektiin bishaan dhugaatii godina Arsii magaalaa Abboomsaatti ijaaramee rakkoo humna ibsaatiin bishaan gahaa kennaa hin jiru jedhan jiraattonni. Keeniyaatti weerara vaayirasii koronaa cimuu isaatiin daangeffamni sosochii hawaasaa kaa'ameera. Akka moltan kabajamtoota daawwattoota keenya televezyiinii Itoophiyaa irraa oduu galgala kanaaf qindeessine isinitti himaa oduu leenan abaabamaa mootii turtiin keessan waliin haa ta'u. Boordiin filannoo biyyaalessaa leenjii raawwachiiftota filannoo fi kennaa ture xumuruusaa walitti qabduun boordichaa adde Burtukaan Miidhagsaa himanii jiru. Leenjii raawwachiiftota filannoo kennamaa ture bakkeewwan rakkoo nageenyaa darbee mul'atu naannoo Beenishaangul Gumuz, Matakkalitti, godinaalee Wallaggaa Arfanii fi bakka rakkoon nageenyaa tibbanatti mudatee godina addaa saba Oromoo fi godina Shawaa Kaabaatti harcaatiin muraasni mudatus guyyaa kaleessaa akka waliigalaatti leenjiin raawwachiiftota filannoof kennaa turan xumuramuu himaniiru. Raawwachiiftonni filannoo buufataalee irratti hojjetan 100 hirmaachuu isaanii fi 50 kan ta'an ammoo buufataalee fuulduratti banaman irratti hirmaachuuf qophaa'aniiru jedhaniiru. Akkaatuma sagantaa boordichi baaseen ji'a tokkoof galmeen filattootaa kan itti fufu ta'uu kan himan adde Burtukaan leengaddaa kaasee buufataalee filannoo banaman Finfinnee fi Dirree Dhawaa, naannoo Sidaamaa fi naannoo saboota sablammootaa fi uummattoota kibbaatti bakkeen tokkotti galmeen filattootaa jalqabuusaas ibsaniiru. Filannoo biyyaalessaa marsaa ja'affaa ramaddiin yeroo qilleensaa paartilee siyaasaa miidiyaalee 60 irratti kan gaggeeffamu ta'uun ifoomeera. Haaluma kanaanis raadiyoo irratti sa'aatii 700, televezyiinaan sa'aatii 400 fi gaazexaa irratti fuulli 600 ramadamuutu himameera. Haala lamadichaan harka 25 paartilee hundi walqixa kan fayyadaman yoo ta'u, harki 40 ammoo haala baay'ina kaadhimamaa dhiyeessan irratti hundaa'uun kan qoodamu ta'uun himameera. Akkasumas harki 20 kaadhimamtoota dubartootaa fi harki 10 qaama miidhamtootaa fi harki 5 paartilee siyaasaa baay'ina teessoo mana maree keessaa kana dura qabaniin ta'uun himameera. Paartileen siyaasaa xumura baatii kanarraa eegalee yeroo qilleensaa fi fuula gaazexaa ramadameefitti hanga caamsaa 23 bara 2013 kan itti fayyadaman ta'as jedhameera. Raadiyoo fi televezyiinii mootummaa kanneen akka EBC, OBN, Addis Miidiyaa Neetwork, TV Amaaraa fi televezyiinii naannoo kibbaa irratti yeroo qilleensaa wiixataa hanga jimaataatti guyyaa fi galgala daqiiqaa 37tti daqiiqaa 300 kan itti fayyadaman ta'uunis himameera. Miidiyaalee naannolee biroo irratti wiixataa hanga jimaataatti galgala daqiiqaa 37tti immoo daqiiqaa 150, miidiyaaleen daldalaa torbeetti guyyaa lama yeroo hunda galgala daqiiqaa 37tti immoo daqiiqaa 60 tajaajila ni kennu jedha. Gaazexaa Addis Zaman irratti ammoo torbaanitti guyyaa 3 fuula 6 ramadamuun himamee jira. Naannoo Oromiyaatti marsaa jalqabaan lafa hektaaraa 100 fi 60 irratti qamadiin jallisiin oomishamaa jiraachuu mootummaan naannoo Oromiyaa beeksisee jira. Jilli pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaan durfamu godina Jimmaa aanaa Saqaa Coqorsaatti qamadii jallisiin oomishamee sassaabamaa jiru daawwatee jira. Ababaay Kafanii. Jilli pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaan durfamu godina Jimmaa aanaa Saqaa Coqorsaatti qamadii jallisii paakeejii guutuu qonna makaanaayizeshiniin tiraakteraan qotamee kombaayineraan sassaabamaa jiru daawwateera. Godinichatti qonni qamadii jallisii bara darbe kan eegale yoo ta'u, sadarkaa qonni qamadii jallisii godinichaa bara kana irra ga'e jila kanaan dinqisiifatameera. Rakkoolee imaammataa gufuu ta'anii turan hoggansi haarofti hiiknan qonnaan bulaan raajii agarsiisaa jira jedhan pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa akka Oromiyaatti marsaa kana qofaan qamadiin lafa hektaara 100 fi 60 irratti jallisiin oomishamee sassaabamaa jiraachuu ibsuun. Xiqquma imaammata tarsiimoo sirreessuu xiyyeeffannoo mootummaan hoggansa kennuu yeroo jalqabu yeroo gabaabaa keessatti jijjiiramaa jira jechuudha. Makaanaayizeshiniin hin danda'amu jedhame kinoo argaa jirra waan ta'aa jiru. Oomishti bona qamadiin bona abjuu fakkaachaa ture
hojjetamaa jira. Akka Oromiyaatti hektaara 160,000 oomishamee amma haammamaa jira. Marsaa lammaffaa immoo hektaara 200,000 naannoo 20,000 ta'u lafti isaa qophaa'ee oomishaaf faca'aati kan jiru. Kana walitti naadaanu kara hektaara 370-80 ta'a jechaadha. Kana yoo oomishne bara kana rakkoo fedhii qamadii irratti qabnu akka biyyaatti hin guutaa jechaadha. Kanaa ol Itoophiyaummaan hin jiru. Kanaa ol kabajni biyyaa hin jiru. Kanaa ol jaalalli biyyaa hin jiru. Kana immoo kan mirkaneessaa jiru qonnaan bulaa keenya, horsee bulaa keenya raajii hojjechaa jira jechaadha. Qamadiin jallisiin naannoo Oromiyaatti oomishamaa jiru mootummaa federaalaaf dhiyaataa jiraachuu ibsuun rakkoon walitti hidhamiinsa gabaa qonnaan bultoota kanneen mudachuu malus gamanumaan furamaa jiraachuu simaniiru. Oomishee immoo akka irratti hin kufneef mootummaan xiyyeeffatee hojjetee gabaan mijateefitti kan jiru. Fakkeenyaaf amma ji'oottan 2.5 dhufan kana keessa kara kumtaala miiliyoona 3 mootummaa federaalaatiif dhiyeessaa jira jechaadha naannoo keenyarra. Naannoo keenya dandeenyee biyyaafis dhiyeessaa jirra jechaadha. Wabii nyaataa akka naannoo keenyatti mirkaneessatti kan jiru jechaadha. Kanaaf qonnaan bulaan oomishti isaas gatii gaariidhaan gatii madaalawaadhaan gabaatti dhiyeeffachaa jira. Irraa fayyadama. Yoo fayyadame immoo deebisee oomisha. Bara nama fayyadamne bara dhufu oomishu. Bara nama fayyadame bara dhufu oomishaa kanarratti qonnaan bulaan keenya hojii hojjechaa jirtaniif raajii hojjechaa jirtaniif guddaa galatoomaa ulfaadha isiniin jechuu barbaanna. Warri kana keessatti ogeessonni hoggansi kana keessatti gahee olaanaa taphachaa jira haga naannootti. Kanaaf hunda isaaniitiif maqaa kootiif maqaa mootummaa naannoo Oromiyaatiin ulfinaa fi kabaja guddaan qabuuf ibsuu barbaada. Hoogganaan biiroo qonnaa fi qabeenya uumamaa Oromiyaa obbo Dhaaba Dabalee qonni qamadii jallisii marsaa kana akkaataa dhuma karoora naannichaatiin milkaa'uu ibsaniiru. Akka naannootti karoorsinee ogeessa keenya wajjiniin hoggansa keenya wajjiniin qonnaan bulaa horsiisee bulaa keenya wajjiniin waliigala lakkoofsa amma jedhame kana gara marsaa jalqabaatti hektaara 160,000 itti aansee immoo akkasumas 200,000 hojjechuudhaaf karoorfanne yeroo ammaa kana harka 100 keessaa 100 raawwachuutti gallee jirra. Kanaaf qamadii bona oomishuun hin danda'amaa kan jedhu humnee jirra. Kana teooriidhaan otoo hin taane gochaan jechuudha agarsiisaa kan jiru. Qonnaan bulaan keenya gabaa sirrii gabaa fooyyee qabu akka inni argachuu danda'u gurgurachuu danda'u itti aansee immoo isa taanus karaa fooyyee qabuuni. Kan biraa immoo uummanni magaalaa jiraatu magaalota gurguddaa keenya kan akka magaalaa Jimmaa, Shaashamanneen, Adaamaan, Finfinneen magaalonni keenya gurguddaan otoo hin rakkatiin qamadii biyya alaa otoo hin taane kan biyya isaanii nyaachuudhaaf hin jalqabu. Kun immoo baay'ee isaan gargaara waan ta'eef uummata magaalaatiifis deeggarsa guddaa ta'a. Uummata baadiyyaatiifis deeggarsa guddaa ta'a. Bulchaan godina Jimmaa obbo Abdul Hakim Muluu godina Jimmaatti lafa hektaara 30,000 ol irratti qamadiin jallisiin oomishamaa jiraachuu himaniiru. Akka godina kan keenyaatti naannoo hektaara 30,000 fi hektaara 53 walitti qotameeti kan jiru. Kanaanis oomisha miliyoona 1,200,000 kan ta'u oomisha arganna jenneeti kan ilaallu. Qonnaan bulaan kan keenya 70,000tti siqu carraa kanaan fayyadameeti kan jiru jechaadha. Kanaaf oomishtummaa isaas yoo ilaallu baay'ee kan namatti toludha. Qonnaan bultootni qamadii jallisiin oomishanii sassaabaa jiranis deeggarsa isaaniif taasifameef galateeffataniiru. Gaafa jalqabnu mootummaan kun jalqaba tiraakteera lafa qotu ofii isaaniitiin nu fidanii maaltu nutti dhufe jedhaa taate haafuuna hin barreennu kanatti achi yennaa kaanee jennu dabalata sanyii nuu kennan madabaraa nuu kennan ittiin aanee immoo akkamitti murannee galfanna utuu nu jennu kompaaneeriin kana nu murummoo dhufe ala dhufee jedhu dinqii argine kaa. Amma inni kun baay'ee gaariidha badaa guddisee bareechine galateeffannaa. Kitaabni daandii daamuu Dr. Abiy Ahimadiin barreeffame bakka pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa argamanitti magaalaa Jimmaatti eebbifamee jira. Eebba kanarratti pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa Dr. Abiy boqonnaa tokko malee biyya bulchaa kitaaba kana barreessuun isaanii kutannoo fi beekumsa isaanii mul'isaa jedhaniiru. Hooggansa akkasii qabaachuun carroomuudha kan jedhan obbo Shimallis muuxannoo isaaniirraa barannee galaa taasifannee kitaaba kana dubbisnee ittiin hoogganamuu qabnas jedhaniiru. Daandiin ida'amuu obbolummaa biyya ijaaruu siyaasaa fiixee gamaa gamanaa walitti fiduu giddu galeessa tokkotti wal danda'anii biyyaaf akka hojjechuu malan gorsas jedhan pirezidaant Shimallis. Sirna eebba kitaaba ida'amuu kanarratti qondaaltonni mootummaa federaalaa fi naannoo akkasumas hayyoonni argamanii jiru.
Magaalaa Jimmaatti argamuun eebbaa kitaaba daandii ida'amuu kana kan hordofee riippoortarri keenya Guddataa Ajjamaa odeeffannoo dabalataa nutti himuu fi toora bilbilaa keenya irratti argameera. Akkam oolte Guddata? Akkam oolte Abaaba? Mee oolmaan keerraa maal fakkaata? Akkasumas immoo adeemsi eebba kitaabaa fi sirnicha irrattis ergaan darbee maal fakkaata? Gabaabsiitii daawwattoota keenya biraan gahi. Tole galatoomi egaa jilli pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaan dorfamu guyyaa kaleessaa magaalaa Jimmaa galeetiin kan inni jiru. Jilli kanarratti egaa aangaa'onni federaalaa naannoo fi kan godina Jimmaas argamaniitiin kan isaan jirani. Guyyaa har'aas jilichi sa'aatii duraatiin sirna eebba kitaabaa daandii ida'amuu yuunivarsiitii Jimmaatti gaggeessiti kan inni jiru. Egaa sirna eebbaa kanarratti qabiyyeen kitaabichaa irratti hayyoonni garaagaraa yaada garaagaraa dhiyeessaniitiin kan isaan jirani. Waltajjicha irrattis pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed sa'aatii muraasa qaban keessatti barreeffamoota garaagaraa akka isaan barreessaa turanidha kan kaasanii. Haa ta'uuti ammaaf garuu kitaabota lama uummata biraan akka isaan gaaniidha kan ibsan jechuudha pirezidaantichi. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed hoogganaadhas barreessaadhas yaada jedhudha kan isaan kaasanii. Egaa dhaloonni har'aa kunis isaan irraa barachuudhaan yeroo qabutti fayyadamee hojiilee garaagaraa hojjechuu qaba. Waan hojjetu hundarratti milkaa'uu qaba. Sa'aatii qabutti fayyadamuu qaba kan jedhudha waltajjicha irratti kan pirezidaantii Shimallis kaasanii. Isaan booda gara daawwannaatti kan isaan deemanii sa'a booda jechuudha. Godinichumatti aanaa qarsaatti wiirtuu biqiltuu marawwaa jedhamudha kan isaan daawwatanii. Wiirtuuwwan kana keessattis biqiltuu gosoota garaagaraati kan misoomaa jiru jechuudha. Ija mukaati kan baay'achaa jiru. Buna akkasumas avokaadoo, muuzii, paapayyaa fi anaanaasiinis baay'ifamaatiin kan jiru. Bulchaan godina Jimmaa obbo Abdul Hakim Mulu biqiloonni bunaa akka godinichaatti jechuudha. Biqiloonni bunaa bara kana kumni miliyoonni 200 fi miliyoonni 97 fi akkasumas avokaadoon kumni 500 baay'ifamaa akka jiranidha isaan kan kaasanii. Akka godinichaatti waliigalaa wiirtuuwwan biqiltoonni itti baay'ifaman kan mootummaa 51tu jira, kan dhuunfatis akka jirudha kan kaasanii. Wiirtuu marawwaa kana keessatti namoonni 15 carraa hojii argataniiti kan isaan jiranii. Achi keessattis kanneen hojjetan galii garaagaraa argatanii kan jireenyi isaanii fooyya'ee kan mana jireenyaa ijaarratan akkasumas wantoota garaagaraa gara magaalatti manarree akka ijaarratanidha kan odeeffannoo isaan irraa arganne. Waliigalaan immoo kan qusatan baankitti naannoo 500,000 kan qusatan ta'uu miseensota wiirtuu san keessatti hojjetanirraa odeeffanneeti kan jirru. Pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa akka godinichaatti bara kana akka naannoo Oromiyaatti bara kana biqiltuu bunaa biliyoona 1.1 dhaabuudhaaf qophiin taasifamaa akka jirudha kan ibsanii. Avokaadoon immoo naannoo miliyoona 1.8 akka qophaa'edha kan ibsanii. Egaa isaan kan jedhanii biqiltuun kanaan dura qonnaan bulaan naannoodhuma lagaa fi sulularra kan dhaabaa ture. Kanas yogguu hojjetu qofaatti dhaabatiin ture. Isa kana osoo hin taane amma akkuma oomishaalee biroo biqiltuus urfatti baasneetu kilaasteraan buna jechuudha. Kilaasteraan oomishuu qabnaa, isatu bu'aa nu buusuu danda'a yaada jedhudha kan kaasanii. Dhaabuu qofa osoo hin taane qonnaan bulaan waan oomisharraa akka fayyadamaa ta'uuf dursi fayyadamummaan kan qonnaan bulaa ta'uu qaba. Kanaafuu immoo qonnaan bulaadhaaf waan oomishe kana gabaan barbaachisaadhaaf isaafis hojjetamaa akka jirudha kan isaan kaasanii. Egaa biqiltuuwwan yeroo ammaa wiirtuuwwan garaagaraa keessatti baay'ifamaa jiran kun kanneen biyya alaatii dhufanillee akka jiranidha. Fakkeenyaaf Israa'el irraa avokaadoon aans jedhamu akka dhufeedha. Kan dhufan kunis diqaalomsuudhaan hojjetamaatiin kan jirani. Diqaalomsuun kun immoo oomisha kanaan dura argamaa turan irra akka fooyyee qabudha. Isaan alas qabiyyeen inni namoota fayyadamaniif qabiyyeen inni kennu olaanaadhaaf vitaaminii akkasumas albuudotaa fi wantoota garaagaraatiin kan badhaadhedha kan isaan jedhanii. Fakkeenyaaf avokaadoo oomishuu qofa osoo hin taane paarkii industirii Jimmaa keessatti avokaadoo kanarraa zayitaa fi dibatoota garaagaraa oomishuudhaaf hojjetamaa akka jiruu fi ni hojjennas yaada jedhudha kan kaasanii. Egaa ammaaf kanan qaba oolmaa irraatiin yaadni ani qabu kanuma. Guyyaa boruu immoo maal akka ta'e daawwattoota keenya biraan hordofnee kan geenyu ta'a jechuudha. Tolee, galaalcha keenya Guddataa Ajjamaa odeeffannoo bal'aa daawwattoota keenya biraan geessee fi guddaa galatoomii yeroo gaarii qabadhu. Ayyee galatoom.
Yuunivarsiitiin Finfinnee manneen barnootaa ministeera muummee Abiy Ahimeditti baratan 2 fi deeggarsa meeshaalee barnootaa birrii miliyoona 1,500 baasuu deeggarsa kenneefi manneen barnootaa deeggarsichi kennameefis mana barnootaa Bashaashaa sadarkaa 1ffaa fi Aggaaroo sadarkaa 2ffaadha. Teediroos Toraa dabalata qaba. Meeshaaleen deeggarsaan Yuunivarsiitiin Finfinnee manneen barnootaa ministeerri muummeen hanga sadarkaa 2ffaatti itti barataniif kennaman kunniin kompiitaroota deesktooppii 30, laaptooppii kompiitaroota 13 akkasuma teessoowwan barattootaa 200 caalanii fi konkolaataa tokkodha. Deeggarsi kunis manneen barnootaa biyyaaf gumaata olaanaa waan qabaataniif manneen barnootaa kanneen deeggaruudhaaf kaka'umsa akka horatan pireezidantiin Yuunivarsiitii Finfinnee Piroofeesar Xaasoo Waldahaannaa himaniiru. ስንፈትሽ እንግዲህ አንድ ክራይቴሪያ ማውጣት ያስፈልጋል። ስለዚህ deeggarsicha kennuudhaaf biyyaaf manneen barnootaa isaan kamtu qooda guddaa bahee jennee ulaagaa lafa keenyeen yoo qorannutti maqaa yuunivarsiitiin Finfinnee maqaa biyyaa kan waamsisee fi badhaasa Noobeelii kan gonfate Dr. Abiy Ahmed. Kanaaf maaliin manneen barnootaa sadarkaa 1ffaa inni barateerraa deeggarsa kennuu eegallaa jennee murteessine. Kanaafis amma kana galmaan ga'uuf as mana barnoota Bashaashaa sadarkaa 1ffaa dhufne deeggarsa kennaa jirra. Kuni qaama tajaajila hawaasummaa yuunivarsiitichaati. Iddoo itti ministeerri muummee miila isaaniitiin deddeebi'aa itti baratan mana barnoota sadarkaa 2ffaa Aggaarotiifis deeggarsa meeshaa fi misooma gahoomina barsiisotaaf ni taasifna. Pireezidantiin Yuunivarsiitichaa Piroofeesar Xaasoon deeggarsi manneen barnootaa kanneeniif laatamu meeshaalee qofaas osoo hin taane qulqullina barnootaa fooyyessuufis carraan barnootaa barsiisotaaf ni kennamaas jedhaniiru. የበሻሻ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት የበሻሻ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ገውምሳ በርሲሶታ መኔን በርኖታ በሻሻ ሰደርካ ተቆፋ ፊ ለመፋ አከሱመስ መነ በርኖታ ሰደርካ ለመፋ አጋሮ ፎየሱን በረቶን አስጅራን አኩመ በረቶታ እዶ ብራት በርኖት ፎያ አካርገተኒፍ ኒወጀና ከናፊስ ሚሶመ በርሲሶታ ኒቱምስና ከናኒስ በርሲሶኒ ጨራ በርኖታ ዲግሪ ለመፋ ሀንገ ዲግሪ ሰደፋት ጅሩ ከኑፊን ሌንጅ ኒገርጋራ ካዮን ጉያ አርዳ ዱፍኔፊስ ከናፊ ዋናው የዛሬው ቀን ጅምሯችን Barsiisonni mana barnoota Bashaashaa sadarkaa 1ffaa fi jiraattotni naannoos deeggarsi Yuunivarsiitii Finfinnee kuni hanqina manni barnootichaa qabu hiikuu fi keessatti shoora olaanaa qabaataa jedhaniiru. በዚህ በኮቪድ-19 በኩል ሳኒታይዘሮች keessumaa deeggarsi kun yeroo kan eegeenuuf kennameedha. Bara weerara koovidii kanatti maaskii fi meeshaaleen qulqullinaa laataman hedduu nu fayyadu. Gumaachi kompiitara nuuf kennames guddina mana barnootaa keenyaaf bu'aa guddaa waan qabuuf gammanneerra. ከፍተኛ አስተዋጽኦ በማበርከት እድገት እንዲያሳዩና እሱና መሰሎቹ ከእሱን ያፈራው ትምህርት ቤት መሰሎቹን በአብዛኛው እንዲያፈራ ሲባል deeggarsi taasifame fakkaatota akka ministeera muummee horachuuf qooda guddaa qaba. guddina roga maraa fida. ከፍ ወይ ደግሞ አፕግሬድ እንዲያደርጉ የተደረገልን በተለይ barsiisonni sadarkaa barnoota isaanii fooyyeffachuuf deeggarsichi hedduu nu gammachiise. Hojii keenya gara fuula duraatiifis hamilee guddaa nutti hore. ከፍተኛ ሞራል የሚሰማን አድርጎናል ማለት Deeggarsi Yuunivarsiitiin Finfinnee amma kennaatii jiru kuni qaama tajaajila hawaasummaa Yuunivarsiitichi kennuu ta'uun iddoo biraattis akka itti fufuutu ibsame. Pirojektiin bishaan dhugaatii godina Arsii magaalaa Boomsaa birrii miliyoona 100 fi miliyoona 50 ijaaramee tajaajila kennuu eegalus rakkoo humna ibsaatiin bishaan gahaan dhiyaachaa akka hin jiraanne jiraattonni himanii jiru. Biiroon qabeenya misooma bishaanii fi enerjii Oromiyaa rakkoo kana baatii tokko keessatti akka furu waadaa galee jira. Taaddasaa Tarrafaa gara sanitti imaluun gabaasa dabalataa qaba. Pirojektiin bishaan dhugaatii godina Arsii aanaa martii magaalaa Boomsaa birrii miliyoona 100 fi miliyoona 50 ijaaramaa jiru xumuramee tajaajila kennuu eegalus sababa humna ibsaatiin tajaajila guutuu kennuu hin eegalle. Pirojektiin kun komii uummata magaalaa Boomsaa yeroo dheeraa turus ijaarsi isaa sadarkaa barbaadamuun xumuramee sababa humna ibsaatiin tajaajila walakkaa qofa kennaa jira jedhu jiraattonni magaalichaa. ኃይል የለውም እንጂ አልፎ አልፎ ይኖራል። በጣም የውሃ እጥረት ግን አለ። ስለዚህ ውሃ እጥረት አለ። አሁን ግን ሌላ ቦታ የለም፣ እዚህ አለ። እዚህ ጋር ብቻ ነው ውሃ ያለው አሁን። bishaan kunum nan qabu hanqinni bishaanii jira. bonoon magaalaa keessa dhaabataniiru garuu kana qofatu jira. uummanni baasiif saaxilameera. ammaan nagumaa jira bishaanii haala waraabsisuu jirna rakkoon qabu. garuu xiqqoo daardaarii fi malee hedduun kanaan jiru. mootummaan naannoo Oromiyaa keessattuu biiroon bishaan dhugaatii fi enerjii Oromiyaa xiyyeeffannaa olaanaa pirojektii kanaaf kennee yeroo gabaabaa keessatti xumuramee akka
hawaasaaf tajaajila kennu gosuun danda'amee jira jechuun danda'ama. Wanti amma akka rakkootitti mul'ataa jiru tokko dhimma ifaa wal qabatudha. Bishaan kun sa'aatii 24 uummataaf tajaajila kennuu hin dandeenye. Maqaan kiyya Raabiyaa Adam jedhama. Magaalaa Boomsati. Akkuma inni addaan hin ciccinne bichaa hooyaa godhu malee amma immoo kun addaan hojjetaa hin jiru ni waraabama qaba. Pirojektiin bishaan dhugaatii magaalaa Boomsaa xiyyeeffannoo biiroon bishaanii fi enerjii Oromiyaa kenneen bishaan dhugaatii qofa osoo hin taane pirojektii tajaajila qulqullinaas qabu ta'u hojii gaggeessaan bishaan dhugaatii magaalaa Boomsaa obbo Ballataa Darribee dubbataniiru. Pirojektiin kun pirojektii turaadha. Bara 2008 kan jalqabame yoo san jalqabame sababa garaagaraatiin harkifatee har'aan gaheera. Yeroo ammaa kana garuu sadarkaa guutumaan guutuutti jedhamuun xumuramee tajaajila uummataaf banaa ta'eera. Kennaa tajaajila kanaan wal qabatee hanqinni tokko jira. Naannoo ifaan humna guutuun nun dhaabbannee jeneetaraan kan fayyadamaa jirru. Hojii ijaarsa bishaanii keessatti kan adda isa taasisu hojii saanitarii yookaan immoo qulqullinaa of keessa qaba. Balfaa gogaa fi dhangala'aa itti gatatan qaba. Mana fincaanii fi shaaworii uummataaf kan ijaaramee himaataaf dabarfamee kan kennamu of keessa qaba. Itti gaafatamaan waajjira misooma bishaanii fi enerjii godina Arsii obbo Amaan Kataboo pirojektiin kun jiraattota magaalichaa fi gandoota magaalaa qarqara jiran 59,000 oliif tajaajila akka kennu dubbataniiru. Leena 150 jechuudha. Qarshii amma kanaatiin xumurameeti yoo xiqqaatee hawaasa magaalaa Boomsaatiif nama 59,000dhaaf fayyadamaa jechuudha. Bishaan kanarraa akka fayyadaman ta'ee jira jechuudha yeroo ammaa kanatti. Tajaajilaaf ga'u malee ammallee tajaajila guutuu uummataaf haa kennu malee madda isaa kana bishaan kun bobaadhaan dhiibaa jiran jechuudha. Bishaan boollaa kun fageenya guddaarraa dhufu kun boba'aan dhiibuun xiqqoo baasii uummata irratti xiqqoo wanti dabalee jira. Tiraansfoormeriiwwan galuu qaban galanii jiranii kan keessaaf illee haa jiraatu malee kan tanaan dura gale keessa kan jalaa gubatee jira. Isas kara falaa kallattii fala ta'u gara biiroo misooma qabeenya bishaanii wajjin mari'atamee warra humna ibsaa wajjin fala argachuudhaaf wanti deemaa jiru kan jiruu fi kan maan ammoo tajaajila kennuu qaban ammoo karaa guutuudhaan akka kennan wantoonni guutamuu qabu kennameetiin xiyyeeffannaa addaatiin yeroo ammaa kana wanti itti deemaa jiru kan jiru ta'uu kaasuu barbaade jechuudha naannoo kanatti. Pirojektiin bishaan dhugaatii magaalaa Boomsaa kun rakkoon humna ibsaa amma mudate kun baatii tokko keessatti akka deebii argatu hoogganaan biiroo qabeenya misooma bishaanii fi enerjii Oromiyaa Dr. Abtaamuu Ittafaa mirkaneessaniiru. Pirojektii Boomsaa kan uummata keenya komii irraa qabu ture. Kontiraaktiin qalama sadii galee kan gaggatee deemedha. Pirojektiin UNICEF fi kontiraaktarri sirriitti hojjechuu waan dadhabeef gara mootummaatti darbee jechuudha. Wanta deemaa ture wanti gaariin xumurameera. Naannoo sana kan nu hafe humna ibsaatiin wal qabatee dhimmi sirrachuu qabu jira. Isa kana sirreessaa adeemaa jirra jechuudha. Tiraansfoormerii isaa irratti rakkinni jira dhuguma. Tiifi wal qabsiistuun jira wanti sirrachuu qabu dabalaatiin jechuudha. Torban darbe keessas humna ibsaa Oromiyaa wajjin adda baasnee dubbanneerra jechuudha. Tokko Boomsaadha achitti kan wajjin dubbanne sun kan biraan kan sirriin kaasne galleerra akkasuma rakkinni guddaa qabu ibsaa wajjin wal qabatee waan ta'eef gaafa tiraansfoormerii galee guyyaa guutuu hojjeta waan ta'eef fedhii uummataa kan hangaa jechuudha. Amma rakkoon jiru waa lama jalqabaa raaliin kostiin isaa baay'ee guddaadha. Raaliin kostiin guddaadha gaafa jennu jenereetarri kun bobaa baay'ee fixa. Guyyaatti kan fixu hedduu magaayyuu kennuu fedhisuu danda'a jechuudha achi kan jiruutiif. Kanaaf akka barbaadameen akka uummati fedhuun qaqqabaan jiru. Garuu maaksimam yoo ture torban lama sadii fixan nama jiru kun of hirkaa qabna waan ta'eef waan qabatamaa hanga ija tokkotti uummanni sumaan akka obsaan nu eeggatu dabarsuu barbaada. Warra ibsaa wajjin walii galleerraa hiikkachuu danda'a homaa tokko rakkina qabaatu jechuudha. Abboomsaa kanaa yoo fudhan gaariidha. Abbootiin amantaa godina Iluu Abbaaboor rakkoolee duudhaa wal danda'uu fi wal kabajuu uummata miidhaan maqsuu fi nageenya godinichaa tiksuun haala danda'amu irratti mari'ataniiru. Fooramiin abbootii amantaa fi qaamolee nageenyaa hirmaachisee magaalaa Mattuutti gaggeeffamee jira. Gabaasni waajjira dhimmoota kominikeeshinii mootummaa godina Iluu Abbaaboor akka nutti dhiyaata. Godinni Iluu Abbaaboraa duudhaa wal danda'uu sirna gadaarraa maddeen sabaa fi sablammoonni wal jaallachuu fi wal kabajuun keessa jiraachuun godina maqaa ambaasaaddira nageenyaa gonfattedha. Fooramiin abbootii amantaa godina Iluu Abbaaboraa fi qaamoleen nageenyaas tibbana rakkoolee duudhaa wal danda'uu fi wal kabajuu uummata miidhaan maqsuun haala danda'amu irratti marii taasisaniiru. Marii kana irrattis waraqaan barreeffamaa haala nageenya godinichaa agarsiisuu dhiyaateera. Hirmaattonni marichaa tokko tokkos aadaa waliin jireenyaa fi wal danda'uu uummataa tiksuuf abbootiin amantaa gumaacha isaan irraa eegamu akka bahatan himaniiru. Rakkoon nageenyaa akka biyya keenyatti kan babal'ataa jiru qaamni biyya gaggeessu qaama nageenyaas ta'ee hooggansarraas ta'ee abbootii amantaarraas ta'ee qaamni dura bu'aa taanee biyya gaggeessinu nutu siif dhaabbate qaamni jennu deeggaraa garee tokko gaafatanuyyuu
rakkoon ambaasaaddarummaan nageenyaa keenyaa itti fufuu kan dadhabu yommuu kun ta'udha. Ambaasaaddarummaan nu qabannee jirru boris itti fufuu danda'a karaa waan jedhu qabaadha. Akkaataa kamiin karaa jedhuun yoo ilaallu hundaa ol qaamni sadarkaadhaan jiru kun geggeessummaa kenninu keessatti of taanee socho'uudha. Of taanee socho'uun walqixxummaa amantaatti amanuudha. Kan kooluwaatu caalaa jennee yoo fuunee deemne biyya kana keessatti hin danda'amu jechuudha. Hin danda'amu. Amantaa koo nan jaalladhaa kan nama biraa kabajuun dirqama. Kabajuu qofa osoo hin taane wal dandeettiin dhimmi jedhamu sun sirriitti ilaalamuu danda'u qaba. Gaheen keenya nageenya labsuutti itti fufuudha. Tokkummaa labsuutti itti fufuudha. Olaantummaan kan sabaaf sablammii hundumaati. Kana malee hin danda'amu. Kana malee waliin jiraachuun hin danda'amu. Eenyuyyuu eenyu gadi miti. Kun humna akka inni kana hubatu gama keenyaan kanarratti hojjechuu qabna. Ajajaan qajeelcha poolisii godina Iluu Abbaa Booraa Koomaandar Alamuu Taaddasaa mootummaan walqixxummaa amantaa akka mirkanaa'uu fi ciminaan akka hojjetu eeruun abbootiin amantaas nageenya amansiisan akka jiraatuuf tumsa isaan irraa eegamu baachuu qabu jedhaniiru. Mootummaan mirga amantaa walqixxummaa amantaa eeguun hawaasi keenya karaa guutuu ta'een amantaa isaa geggeeffatee sammuu guutuudhaan yaada guutuudhaan hojii misoomaa isaa sirriitti geggeeffachuudhaan misooma biyya keenyaa keessatti jijjiirama akka inni fidu gochuudhaaf jechaadha. Itti gaafatamaan waajjira bulchiinsaa fi nageenyaa godina Iluu Abbaa Boor Girmaa Taarriqany garaagarummaa jiru hir'isuun manneen amantaa tokkummaa irratti fuulleffachuun barbaachisaa ta'uu himaniiru. Uummatii amantaa isaatii ol wanti inni jaallatu hin jiru. Masgidatti buutan yoo ta'e rakkoodha. Waldaatti buune yoo ta'e rakkoodha. Rakkoo hiikuun immoo hin danda'ama moo hin danda'amu ejjennoon mootummaatiif warra foramii kun waliigallaan ni hiikamaa lafa jirrutti waan hiikuu mallu san hiikuun hin dandeenye. Godinichatti fooramiin abbootii amantaa qindoomina sadarkaan jiru cimsuudhaan aadaa wal danda'uu fi waliin jireenya uummataa irratti kan hojjetu ta'uu ragaa waajjira bulchiinsaa fi nageenya godinicharraa argame ni mul'isa. Gabaasni kan waajjira dhimmoota kominikeeshinii mootummaa godina Iluu Abbaa Booraati. Gara oduu maddeen alaarraa argannetti wayita ceenu magaalaa guddoo Keeniyaa dabalatee bulchiinsota biyyattii biroo 5 keessatti weerarri vaayirasii koronaa cimuu isaatiin daangeffamni sosochii hawaasaa kaa'amu pirezidaantiin biyyattii Uhuru Keeniyaataan himaniiru. Biyyattiitti weerara vaayirasii kanaan akka haaraatti babal'achuun isaa yaaddoo waan uumee fi sosochiin hawaasaa daangeffamee jedhaniiru. Dhaabbileen barnoota olaanoo fi manneen barnootaas kan cufaman yoo ta'u manneen dhugaatii keessatti dhugaatiin alkoolii akka hin eeyyamamnes ibsaniiru. Sirna awwaalchaa irratti 50 kan hin darbinee fi cidha irratti ammoo namni 30 kan akka hin dabarres himamee jira. Halkan sa'a 2 hanga sa'a 10tti yeroo sochiif hin eeyyamamnedhaas jedhameera. Keeniyaatti hanga ammaatti lammiileen 2000 ol ta'an sababa vaayirasii koronaatiin lubbuun isaanii darbu AFP'tu gabaase. Gibxitti balaa baabura qaqqabeen lubbuun namoota 32 darbuun ibsameera. Balaan kun baaburri geejjibaa nama lama wal bira darbuuf yeroo jedhu kan mudatedhas jedhameera. Pirezidaantiin biyyattii Abdul Fattah Al-Siisiin balicha waliin wal qabatee qaamoleetti gaafataman ta'an irratti tarkaanfii cimaa kan fudhatan ta'uu dubbataniiru. Namoota balaa kanaan miidhaman baraaruu fi ambulaansonni 70 ol ta'an naannichatti kan argaman yoo ta'u balaa sukkanneessaadhas jedhameera. Gibxitti bara faranjootaa 2002tti balaa ibidda baaburaarraa mudateen lubbuun namoota 373 darbuunis kan yaadatamudha. الناس بتموت هاي Televezyiinii Itoophiyaa irraa oduun yeroo kana simbiraan geenyu ammas akkuma itti fetti jira kabajamtoota daawwattoota keenya ammoo dabareen kan ispoortiiti isaaf ammoo fayyeera margaa toora irratti sin eegaa ammas turtiin keessan nu waliin haa ta'u.